Kun godina Arsii lixaa aanaa Shaashamannee ganda Ifaajee Gooleeti. As ganda kanatti dhuma ji'a darbee guyyaa gaafa gurraandhala 14 ture. Daa'imni xiqqaan takka cita lafaa kana keessa kan lixe. Jiraattonni akkasumas aangawoonni yaada isaanii VOF dubbatanii yeroo kana namoonni ollaa daa'ima kana boolla kana keessaa baasuuf dhufan keessaa namoonni 4 kan boollichatti lixan battalumaan du'anii jiran. Obbo Milkeessoo Waa'isoo balaa kanaan ijoollee isaanii dhabaniiru. Yoo daa'imni kun hin badee jee ijoolleen tun achi yaatee dhufte majammaraa Kamaal Milkeessootii dhufe. Kamaal Milkeessoo kan jedhamu sun dhufe utaalee yoo keessa bu'ee jedhu daa'ima kan hanqisiisee isa qabe. Isa yoo qabee isa hollachiisee daa'ima san fuudhuu dhooge. Haga inni daa'ima isa fuudhuu dhooge jedhee aleeluun hin dhufe. Aleeluun kullee fiigaa dhufe aleelu. Aleeluu yoo dhufee jedhee innillee sheexana sodaatanii yoo inni itti gadi bu'ee inni gad jedhu daa'ima kana namni qabee hinnaa san fuudhee ol kenne isa. Daa'ima ol kennee yoo jedhe isallee hin qabe innillee hollachiisee ta jedhee hin kufe. Hin kufe. Deebee Hasan amma bu'e. Hasan ennaa bu'ee jedhee kunillee kufee akkuma gabbu'e saniini kaan Kamaalii kana luka qabe. Luka qabee as harkisuu dadhabee innillee achi hollatee achi irra kufe. Mucaan kunillee obboleessa kennaati innillee jaraaf jedhee gad utaalee innillee namni 4 bakka sanitti dhufe. Yoomi kun egaa ta'e amma gamte? Haga bultii 24. 24 Maggaabiitii bultii 14. Kamaal Milkeessoo namoota balaa kanaan lubbuun darbe keessaa tokkodha. Roobduu Hasan Bariisoo haadha warraa isaati. Kamaal abbaa ijoollee 6 ture jetti. Lafti citeeti kan jiru daa'imni wayii itti bade. Daa'imni itti badee yoo jedhu hin dhumne iyya baanee dhumne iyya takkaffaa kan bahe na'a. Lammaffaa abbaa manaa kiyya waliin fiinnee dhumneen. Achi booda baqaa fiinnee dhumnee inni naafoo qaxxaamuree akka naafoo dhufeen fiigee dhufee daa'ima watu itti bade kana baasuuf utaalee itti gabbu'e. Erga utaalee itti gabbu'e daa'ima kana baasuu hin dandeenye hin kufe. Daa'imni Hasan Milkeessoo kan jedhamu kun ka guddaa fiigee dhufeeru hin bahi amma daaddaa hin bu'in watu dhooqa kana keessa jira. Wanta watu ummata fixaaraa jedhee abbaa kana qabe. Erga abbaan guddaan kun dhufee bu'ee innillee itti gabbu'e innillee achitti hafeen. Lafti kun bakka dhoo'insi isaa waan haarawaa ta'eef shoorimaan durumarraa jira ta'eeti citiinsi ummata fixe kun waan haarawaa rooba bara kanaa ta'een dhodhoo'ee lafti dhumateeruun citiinsi isaa waan haarawaa ta'eef ummata kana kana nurraa fixuu danda'e nafsee nama 4 bakka takka nurraa fixeen. Obbo Milkeessoo Waa'isoo yeroo kana warra balaa kanaan gaafas du'ellee boolla kana keessaa baasuun baay'ee ulfaataa ture jedhanii namni reeffa isaanii boolla kana keessaa baasallee boba'aa lafatti naqaa reeffa namoota kunneenii achi keessaa ol baasee jedhan namoonni ollaa jiran waan sodaataniif. Kanaaf amma kan darbe nurraa darbee dhaloota jiruuf kan dhufuullee waan sodaa qabnuufi biyyee kanas qorattanii boolla kanas qorattanii karaa ta'een itti adeemtanii waan jiruun to'attanii akka nurraa cufamu yookaan furmaanni wayii akka nafsee namaatiif nu dhayamu jechuu barbaada. Mandarattillee akka bahuun dhoggeera. Lufee amma namni uummanni deemaa lafa asii karaa qajeela irraa badaa karaa biraa deema akkasii haga ammaa yaa'aa deemaara. Nuddaan rakkoo guddaa irra waan jirru namni tokko oduu iyyee utuu asii yaa'ii lafti nubbanii dhufanii nu arganii nu hin jiru nubbanii hin jiru. Nullee asii deemnee karaan kun yoo jette akka achi baanee hin jiru. Walawwaalullee daangaa quyyoon isin rakkoo kana waan ta'eef daddafa lafti kun akka qoratamee malli tokko akka nu argamu jedha. Jabaa Ajii Badhaasoo gaggeessaa ganda Ifaajee Gooleeti. Wanni kun jiraattota gandichaaf yaaddessaadha jedha. Daa'imman horii asitti uffatanii karaa deemanii karaatu jira. Wanni akkanaa yoo jiraate ammoo jireenya namaatiif baay'ee ulfaataaf rakkoo guddaa waan ta'eef qaama aanaatis beeksifnee qaamni aanaa hundi gaafa namoonni kun dhuma hundi isaanii dhufanii ilaalanii garuu furmaanni haga ammaatti argamee hin jiru waan ta'eef furmaata waaraa dhufuu qaba jedheen kaasuun barbaada. Tolaa Garoo Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaan kutaa barnoota jiyooloojii citni lafaa kun gosoonni garaagaraa akka jiran keessumaa Afrikaa ba'aa naannoo sulula qinxaamaa keessatti kan mul'atu ta'uu himanii dhiyeenyas biyya keessaa naannoo magaalaa Butaa jiraatti biyyaan alaa immoo Keeniyaattis wagguma muraasa dura lafti akkasumaan gargar cituu dubbatee jira. Kanaafis shoora guddaa kan taphatu haala qilleensaa jechaan bokkaan roobuu bishaan lafa jalaatii fi gosa biyyee naannoo sanaa ta'uu erga eeree booda keessumaa kan naannoo Arsii lixaatti mul'ate kanaaf kan sababa ta'uu danda'u rooba bokkaatii fi bishaan lafa jalaatii jedhee jira. Jiraattonni wanni kun haalli addaan citiinsa isaa
yeroodhaan dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf rooba faafaana wal qabate akkuma siin jedhee koozii guddaa ta'uu kan danda'u bishaan lafa keessatti. Bishaan lafa keessaa kun immoo ka baay'atu yoo bokkaan roobe. Kanaaf naannoo sanarraa fagaatuu qabu. Fakkeenyaaf naannoo lafti addaan cite sanitti lafti fayyaallee fakkaachuu mala. Garuu keessi lafa sanaa bishaan kan borobbore ta'uu danda'a. Kanaaf jiraattonni naannoo sanaa irraa siquuti kan qaban bifa danda'ameen jechuudha. Tarii qaamni dhimma ilaallatu maybe godinni Arsii lixaa qaama dhimma ilaallatu fakkeenyaaf yuunivarsiitii naannoo sanatti dhiyaatu faana ta'e investigeeshinii wayii hojjechuu qaba. Eeriyaa hammamiitu baqaqiinsa lafaa kanaanii effektidha kan ta'e kan jedhu eeraan differensheet ta'uu waan qabuufi godinni Arsii lixaa waan kana sirriitti hojjechuu qaba jedheen yaada. Jiraattonni handarii fi allaattonni garaagaraa boolla kana keessatti du'aa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'an ammas manneen namootaallee cita lafaa kanaan badaa akka jiran dubbataniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Arsii lixaa aanaa Shaashamanneerraa.